muuxannoo isaanis ni qootaniif. Namni yoo maandiseetii isaa irratti hojjette wanni hin jijjiiramne wanni ka'e wanta hin jenneef hin jiru. Hojii ajaa'ibaa tokko hojjechuu barbaanna. Mu'aaziin umriin xiqqaadha mataan isaa guddaadha. Okay? Kana yeroo injoo kaameraa irra jiraaf osoo hin jee lafattis ni injaa. Okay, qaama biraa yoo ati abbaan iyyatu malee wallaan bira mataan birmatu. Waan kee qabeenya kee atiitu dhaadheeffata, atiitu beeksifata, atiitu agarsiifata. Hootaan aadaa waan akkanaatiin qaba, waan akkanaatiin qaba. Baha Oromiyaa Awaash gatii kana irratti wanta hojjetamee hin beekne tokko hojjechuu barbaanna. Wanta kana ammatti maalillee jee ibsuun barbaadu. Yaada chuutiin jira barakasu. Hedduudha. Kada tereni sih bro. Meramezi. Hai gara hoji, hai gara milki, hai gara mali sinjaan. Okay, motivator oni biya kenya kun. Haro wancirra haro sanirratti hojjeta ture. Maaliif haroon kana ugaanjo wancii hojjetamti miti. Oromiyaadha. Sunillee ni gadi bu'amee irratti hojjetamuu ni barbaachisa. Waan kana at least akka irratti hojjetamuuf nuti immoo maal godhuu qabna? Visiit Harargee jennee gadi dhaabnee ifirraa kaanee gargaarsa tokko malee kana yaada keenya lafa kaannee itti yaannee mari'annee bilcheessinee